Ziizoo naqaa jiraniiti iyyuu jiran zilaayi mee naqi. Ziizoo naqii isaaniitiif hin naqaa duba. Jechuun nama kana bari ilaaltaa bari iyyanii miree zilaa naqi. Min beekaa waan isaan naqi jaaniifi. Ziizoon yoo ol seene waan inni siin jedhu deemu anuu siif hin jaa. Min beeka yaada isaa waan ta'eef anuu si himuu hin danda'a. Murtii guutuu fi Sheekaa Roobee akka feetan wal godhaa. Indan murtii guutuu hoggaa nama parsonaaliidhaan wal lolte harargee jalatti hin dhokatin. Anu si ijuutti hin jira Ziizoo. Murtii guutuu hoggaa nama dhuunfaatiin wal lolte harargee jalatti hin dhokatin. Sheekaa Roobeetiin immoo akka barbaadde firaa Roobee Sheekaa Roobeetiif namoota biraa hawaasiin jiru akka barbaadde muka itti cabsee firaa dhoorke. Kanarraa addaa waan inni jiru yoo kabiraa jiraate hanqisee baala waliin dhaqaan Ziizoodha. Okay, yoo kas taateree baankii raamisi maal balleessite engadda eenyutu yaadata eenyutu. Ziizoon kanaaf yaa dubbatu. Aye. Welcome Adero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kam jirtan? Nagaa. Fayyumame. Galata Rabbi. Baga jiraatanii diinaa oole I think sirraa follower qabeeroo dheeraa fi TikTok kan irratti haga dhufee follow si godhe na beekuu dhabuu dandeessa. Bareecheetiin si beekaa Adero. Okay. Yaada keessanii guutumaan guututti dhagahuu baadhullee haga tokko dhagahee jira. Wanti miidiyaa kanarra deemaa jiraati. Argaa turre murtii guutuuf illee deebisaa ture. Deebisaan an deebisee immoo karaa politely ta'een karaa seeraan osoo eenyummaa isaa arraba osoo hin xiqqeessinii kabajaa qabu isaaf qabu innuu hin beekaa. Nama kamiifuu ilma namaa kamiyyuu bani adam kulli rabbiin kabaja qabaaf. Qabaataas ta'e dhabaataas ta'e fayyaas ta'e fayyaa qabaatus maraattus ta'e everybody ilma namaati kabajaa qaba. Takkaallee namallee arrabsee namallee xiqqeessee hin beeku. Namnillee ana biratti akka xiqqaatuu fi akka sharafi isaa bu'uun barbaadu. Walumaa galatti wannan jechuu barbaadu Oromoon kutaa 11 walqixa. Eenyu biratti walqixa. Uummanni Harargeetii fi uummanni Arsii warra walirraa hore jaalaa soddaa suni abbootii keenya dur waliin qabsaa'anirraa seenaa keessatti waan waliin beeynu. Haga addunyaa tanarra dhufne seenaa waliin dhagahaatuma guddanne waliin asirra jiraanne. Haa ta'uti garuu miidiyaan amma deemaa jiru obboleessa keenya murtii guutoo itti wal qabatee ajandaan deemaa jiru. Murtii guutoon inni dubbatee gaafa awwalaa dubbate waa'ee bittaa bakiinaatiin wal qabatee isaa armaan dura bakiinaa Ustaaz Ibsaayyuun galchinee waan jedhurra kan ka'u dubbatee sanirratti dhugaa isaati. Konkolaataan bitamte abbaan qabeenya tokkollee bituu hin danda'a, bitee namaa kennuu danda'a. Gareenaalillee jaarmayaanillee ijaaramanii bituu danda'an rakkoo miti. Bakiinaan bitame galchuu dhabuuf hanqinna jiru arginee jirra. Rakkoo gara jirtu arginee jirra. Haa ulfaatan warri konkolaataa bitan. Amma wanni nuti dadhabne wanni miidiyaa kanarratti dadhabne nama gahee bakiinaa bite san keessaa hin qabne dadhabne. Agartee nama bakka waa buufate diinaa ol murtii guutoon achi keessatti hirmaatanii Ziizoon achi keessatti hirmaatanii namni nuti amma dadhabne nama jaleedha. Nama maqaa saniin daldaalu ammoo nu dadhabne sii galee maaliif konkolaataan Ustaaz Ibsaa wanni galuu dadhabteef ummatatti galchuu dadhabeen sirriidha. Hanqinna jiru sanillee murtii guutoon kaasee jira. Garuu ka'umsa sanirratti murtii guutoon ergaa barreesseen boodatti laayivii seene. Laayivii amma waa'ee barreesse sanirratti ijoolleen tokko itti dubbattee miira keessa isa galchite. Miira isa galchite kan keessatti deebise. Laayivii seene keessatti bakiinaa bituu miti san harreeyyuu namaan bittanii akkana ilaa isan jecha jedhu agarte isan yoo jedhan jeneraalii jaarmaya tokko yookaan gamtaa deebisuuf malee ani ganda maqaa ayyaamne. Listen gamtaa sanillee maqaa dhooftee deebisuu hin dandeetta rakkoo hin qabu. Siigalee jaarmaya afita eegasi itti fudhamutti kiyya. Murtii guutuu eegasi yaada kiyya geesse. Har'a kaa'u fe'ayyee. Sirriidha wal sirreessaa deemuun sirriidha garuu yaada kiyyaa fixadhuuti. Jedhee yaada sanirratti dubbataa ture.
yaada akkasii ta'aa ture wanni inni jedhee nuti akkana nuti konkolaataa akkana binnee akkana nuti ummata Harargee akkana waan goonu akkana jechuun nuti ummata Harargeetiif ummata Arsiitiif ummata kutaa kamiitu kabajaa qaba namni hunduu namni ummata isaa hin kabajne innu kabajaa hin qabu an akka sareetiin lakka akka ziizoo akka dhuunfaa kiyyaatitti siigalee kabaja kutaa kamiitu anni hiriyoonni kiyya irra guddaan murtii mataan isaatu hiriyaa kiyya saahiba kiyya waliin nyaadhe guyyaa tokkollee taatu waliin nyaadhe waliin dhugee jira siigalee yeroo hedduullee hin haasofna walii barreessina waliillee bilbila naa bilbilaa anis hin bilbilaa siigaleemi garuu ani yaadaan bahee achirratti Facebook kiyya irratti yaadi an kenne murtii jedheen namni waasiin jedhe yoo jiraate Sheekaa Roobeeti direct namni waraqata baasee akkan siin jedheeti deebisiif malee waa'ee ummata Harargee nutuu hin beeynaati ummata san hin beeyna arja akka ta'an akka kennan akka isaan konkolaataa ibsaa bitan hin beeynaati atin if dandahii if dhaabbadhuuti kophaa kan kee mataa keetitti socho'iiti deebisaa kan kee Sheekaa Roobee dhaabbadhuuti kophaa kan kee mataa keetitti Multi godi jaalibsa. Danda'ii dhaabbata sanii mataa kan kee danda'iitii ummata jalatti hin dhokatin ummatatti hin hirkatini waan sirraa eegamu isin waan jedhu dhiisuu qaba. Sheekaa Roobeetimi ziizoomi namni tuqee diinaa ol ana tuqeemi diinaa ol bar asirratti miidiyaa kanarratti bar Harargeen bakka hin buufanne ana ziizoo bar ummati Baalee bakka hin buufanne murtii guutuu ummanni Harargee bakka hin buufanne miidiyaa kanarratti namni bakka nu buufate hin jiru namu dantaa fi haasaa haa ta'uuti garuu ummata jeneraalii walumaa galatti isan harree bituu hin dandeettan at least wanni ani jecha murtii guuturraa hin eegne bara Sheeka harree akkana godhee jira viidiyoon sun yoo ka'uu baate hin jira. Sheeroobi maree eenyu qabda? Sheekaa Roobeet. Maqaa maa yaamtee hin jedhiniin Sheekuma Roobee sanii. Sheekni biraa kan dhibba hojii qabu eenyu jira duuba? Atire totaalii hawaasa walitti qabde an deebisaa kiyya si galee. Kaltii battee akkas ta'uu danda'a malee an hawaasa wajjin dhimma tokko kan hin qabu. Haasirraa walitti qabamee gamtaadhaan jaaramee guruppiidhaan qindaa'ee namarra duulu ganda hin qabu yookaan immoo garee miti isaan namuu bakka hin bu'anii okay. Sababa eenyuti kan isaan eenyu nurraa tuuteef sheellambaa nurraa tuuteef hime kan isaan akkas godhataa turan. Eenyu? Hundi isaanii kan jalarraa kee gubbatti akkanatti hudduun isaan nyaattu wacan sun hundi isaanii eenyu tuuteef ma eenyuun tuqean. Ganda kamiin meeshiin godhee tuqe. No ganda maqaa yaamuu baatu ummata jettee baratin. Ummata kam? Har'aa isin akkana jettuun war jeneraalii walii magaalatti walii qabu jirta bar murtii. Isin akkana warruma TikTok kanarratti bee abaluuf maarree akkas goona jedheetuma gisee hunda maallaqa nyaatee jechumaan deemu kanan beektu. Okay murtii yoo akkas taate amma namnummaa Sheekaa Roobeetiif jedhee si dubbatee hin jira. Nama kuma si lakkaa'uun danda'a deero. Namni Sheekaa Roobee difeensi. Ni jiraati. Okay jaalibsatti. Ni jiraati ni dubbannamee takka. Ayyee jaalibsatti fuuf. Reefuu litorki naga qabe. Amma si dhagaa jira. Okay. Murtii dhiifama reefuu naga qabe. Laali namni murtiirra duulaa jiru hedduudha lakkoofsan qabu yoo laalaa turte har'a qaalli ittiin teessan xiqqoon jaraman jirtu sanuu duulaa turte yoo laalaa turtan nama keessanii namni keessanii tokko lamaa miti amma ziizoon duulee jechuu hin dandeenyu keessa keetiin atis duulaatuma jirta ammaa maqaa duulaatiin gaafataa jirta malee maqaa isaa maaltu ta'e wanni san dhugaa hagamta karagaa qabatamaa qabattee hin gaafanne ammoo wanni kun hattuu baatee fuudhuu baatee awwalaa hin dhufne awwala gadi hin baane wanni kun maqaa amma immoo muuziqaa kanarratti makiinaan haa bitamtu jedhamee gabbaa himeen
ajandaan kun dhufee gad darbame. Ajandaan kun dhibbatti hundinuu soba maqaa makiinaa binne jechuudhaan dadhabnaan ajandaan kun haa dhufu. Ajandaa kanarra dhoofnee ajandaa kanaan uummanni haa burjaaja'u maallaqa gartee silaamileena takka guyyaa sadii guurame san dhabamsiifnaadha. Makiinaan bitamuu hin dandeenye shaluudha. Dhibbatti maqaballeessii kanaan dhufan. Seegalee ammaas wanni kana godhamee wajjin dhaabbattu waan qabaniif seegalee eenyu maqaadhaa. Wanni kun osoo hin dubbanne sheerroobee bira dhaqaa moosoo baffii diragaa maaliif amma dubbatame maa duraan hin dubbatame maa amma kaafame jedha gaafadhaa isinummaanuu irraa baraa san boodaan murtiitti illee dubbachuu dandeessan. Kanaaf يا قلتومي اوكي دي تركين كيلن تشيتا اوكي قلتومي الى deemee xiqqoo gaafii takka namaan qaba ture ziizoodhaa fi ziizoo baalee salaam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. اتفو في miidiyaa سلطان kana biratti wantuma murtii guutoo dubbatu qofaas hin mul'ate malee wanti gartee akka uummata keessanitti dalagamu viidiyoon namni keessamee namni miidiyaarraa uummanni baalisis ta'e artiisis ta'e qabdan kan hin dalagin murtii guutoo kaa'attuudha maarreedhaa jiniidhaa jettan kana akkamis mul'atu oolee wanni murtii guutoon dubbate sun gaafiin sun akkamis mul'atte tokkoffaadha deebiin barbaada. Lammaffaa immoo biyyi teenyatuun biyya seeraan bultu murtiitu biyya keessa hin jirre moo biyya teenya tanaatu seera hin qabne moo ammoo sheekaan keessan kabaroobee jettaniif yookaan warreen miidiyaa keessanii kuni bakka bu'aa uummata Arsii yookaan ifuu bakka bu'aa uummata Baalee yookaan immoo maali hojiin poolisiidhaa hoo maali biyyi keenya poolisiis hin qabdu seeras hin qabdu gandummaatu nama bulchaa yoo gandummaa ta'es nuti dur gaafa wanni hin jirrele yookaan Oromoon heera qabdi yookaan seera qabdi yookaan diin itti bulchu san qabdi namni miidiyaa irratti gaafatu osoo hin taane namatti ergameetuma gartee wanni kun akkana ta'ee ilmi keessa waan akkanaa balleessee jedhaniiti waa gaafatanii deebisaa oguudhaan tarkaanfii fudhatan kan dhageenye. Murtiin kun nama miidiyaa irrattis beekamaa xiqqaa guddaan inni nama hin beekne malee namni isa hin beekne hin jiru. Sigalee nama daqiiqaa takkatti bikkuma jiru fuudhamu osoo waa irra jiraate tokko. Lammata immoo isin jetteette. Keessan kana waan jiru ilaale dura namni beektee jaldeessi dhallaa ofiin arku jiran. Sigalee wanni miira keessa nama naqee harargee jalatti dhukatti jiran. Isinoo nam tokko kan inni dubbatanii namni tokkichi sun osoo dubbatee namni tokko isan irratti namni dubbata ture malee ummata hedduu innis yoo nama miidiyaa fayyadamu ol oofu viidiyoo ablus dalage viidiyoo marka sigalee keenyas keessaa meeshaa numuudhaaf kanaani warra kana nam tokkoon barsiisaan inni dubbataan nama 100 gutee isin ni jaama. Kanaaf yoo jaame malee nuti akka harargettis ta'e akka baalettis ta'e akka walla arsittis ta'e wanni irraa dhuunfaa qabu hin jiru. Namni tokko hangan ziizoo hin je'initti uummataa miti waan fedhe hin jeelle wanni nama gaafachiisu hin jiru. Maaliif jennaani uummanni heddummaati. Warri masri jiru kan inni keessaan himatu kan inni gartee waan isarraa haasu kan inni waa'ee isaaniitti kakuu hin qabne kan inni arguuttu inni agarree ture hedduu argurra sigalee heddummina namarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu isin yookaan uummata jedhamu wanni namni lama ol kunnaan ummata yookaan ifuu isin jaamuun dirqama. Namni viidiyoo isarratti hojjetuu fi warri amma atummaan hangas keessa jirtu kana ijaan gallaalii as gubbaratti waan gartee barreeffamaa jiru komentii sana qofoo dubbistee ilma namaatiif kun deebisaa kan keeti jeetiin nan yaada yoo gartee akka nama dhugumaan saba Oromoo yookaan ifuu nama gartee diin rabbii qabu yookaan nama gartee dhugaa adda baafatu deemu tokko yoo taate komentummaan tuni yoo dubbiste qofni sii gahaadha. Sigalee egaa kun deebisaa kiyyattee ni yaadda hanguma gartee as teessa kanatti yoo gartee laaltee komentiin tun naagaa jettee akka uummanni kun gartee harargee fi arsitti qoodee waan kan oofu jiru atummaan komentuma tana qofa laaltee deebisaa biraa hin barbaaddu akka ilma namaa tokkotti yoo dhugumaan gartee yoo gartee gaa namni osoo gartee osoo dhaga'uu rafe kaasuun ni jabaatti yoo ta'e malee akka ilma namaa tokkotti komentuma tana qofa mana kana jala yooniin akkana laalee uummataati irra duulu jira moo
moo nam tokko personally waan nam tokkooti jettee hubachuus ni dandeessaa. Dhugaa jirtu immoo biyyi teenya seeras yoo ta'e seeraa olii qabdi. Itoophiyaa keessatti murtiin osoo bisilaa gartee biyya namaa jiraatee bakka inni jiru hin beekamin osoo ta'e dhugaadha miidiyaan haa barbaadanii fi nama akkanaatti waan akkanaa fuudhe jaanii haa barbaadanii. Garuu immoo isaan inni nama hin beekne yoo ta'e malee namni isa hin beekne jiru namni bakka inni oolu nama miidiyaa kanarratti beekamaa kana addunyaa fi waan jeesi hin mullee natti ulfaata. Garuu nama osoo arkuu hin agarsiisin jiru akka itti agarsiiftu jabaata. Bishaan irra dhagaa oltullee bishaan dhagaa irratti bishaan dhagaa oltullee hin jiidhu. Dhuguma garuu an waan takka waan ijoollee hin qabu komantumaan turuun geessi akka gartee arsiin guutuun murtii irra duulu jirtu. Kunuun isiniif waan biraatiin miti beekaan keessaniif wallaalaan keessaniif hundinuu duulu jirtu. Ta'e immoo akkasiin akka ijoolleen hargeedha takkalleen ka viidiyoo tokko gabbee yaadallaa miti komantii itti barreessu hin jiru. Maaliif jennaan ni beekna waan hunda waan beeknuuf kabajaa guddoo fi ulfaatina guddoo uummata kana adda qooduu fi waan hundammoo waan hin barbaanneef garuu immoo hargeen maal akka godhuu qabdu hargeen maal akka taate bareechaniis nu beektu nutis ni beekna wal beekna waan ta'eef iddoo wallee waan ijoolleen hin jiru kanuma ulfaadhaan na of kolchaa. Galatoomee waan takka asirratti. Dinaa olii qoy jalaa deebisee fi eekuma lama keessatti. Walumaan deebista. Okay. Eeyyoo kan baay'ate jechuun jala isaa deebisee fi daqiiquma lama sadii keessatti deebisa. Give me 2 minutes or 3 minutes. Murtii hoggaa dubbannu taayimarii lakkoofsi daqiiqaa lakkoofsi. Maaliif namni tokko yoo haasoo dheeraa qabaate dirqama nama rafuun. Just 3 minutes. Just 3 minutes. Fikiyyaa qabadha kun 53 irratti dhaabadoo gooti. Intaru bakka san. Wanni ani jechuu barbaade obboleessi keenya Sultaan. Yaadatti kennite sirri koomentii argaa jira. Murtii irratti namni hin duullee miti bar. Ilaa. Kaashlabbeen eenyuyyuu bakka hin buutu anillee yoo kaashlabbee ta'e duuriyyee yoo ta'e siigalee ani hin agarre hin jenne argaa jira waan deemaa jiru guutumaan guututti argaa jira osoo ati unatti hin himin osoo hangastii kana gubbaatti hin seeni koomentii argaa jira siigalee murtiin yoo waan fedhe balleessa akkuma tijatti seeratti jira wanni ani jalqaba irratti an jedhe murtii waan akkanaa balleesse waan akkanaa godhe erga jedhame heeraaf seera qabdi biyyi sun heeraaf seeraan gaafatamuun irra jiraata. Fudhatee moo fudhatu anammallee wanni anammallee jala sararee isanitti himu murtii guutuu waan kana godhe ka jedhamee haasahamaa jiru godhe hin jedhu. Maaliif bakka dhugaan jirtu nama waan san harkaa qabuu fi nama waan san oofaa jiruttu beeka malee ani hin beeku. Nama san waliin illee hin agarre. Waan jedhame waan deemaa jiru siin jechaa jira siigalee ani gaafa isa waan akkasii an jedhe anuu cubbamaadha. Ani maaliif cubbuu namni hin qabne yoo irra kaa'e isa kan qulqulleessuu fi kan qulqulleessuu danda'u seeraa fi heera qofa. Siigalee kana ammallee wanni ati kaafte Sultaanii kenna ummati kan irratti duulaa jiru. Ummanni miidiyaa kanaa miti. Ida ummanni Harargees kalafa jiru. Ummanni Arsiis kalafa jiru. Duuriyyee sooshaal miidiyaa irra jiru kanaa miti kan ummata san ittiin madaalan. Ummata Harargee ulamaayii qabna. Aalima gugurdaa achi keessaa qabna. Ka jaalannu, ka kabaju, ka lubbuu keenya wareegamu. Arsii keessas ummata aalima qabna. Ulamaayii gugurdaa qabna. Ummata lubbuu keenya kutaa 11 keessatti. Kutaa Oromiyaa kutaa 11 keessatti siigalee garuu ummanni sun maalii fi ummata duuriyyee sooshaal miidiyaa ummata Harargees ta'e ummati Arsiis ta'e maaliif duuriyyee as jala ta haadhaa kabajaa hin qabne ta abbaa kabajaa hin qabne ta gandaa kabajaa hin qabne ta sabaa kabajaa hin qabne ta amantii hin qabne ka safuu hin qabne maaliif asirratti baatee yeroo dubbatu maaliif ummanni sanii madaalamaadha nama. Sigaleemi ummanni Harargee ummata kabajaa qaba. Maaliif sanii madaalama? Ummanni Arsii ummata sooshaal miidiyaa kana maaliif madaalama? Maaliif wanni inni madaalamuuf maaliif? Sigalee ani wanni ani nadha gahamee wanni ani murtii guutuu irratti bahee viidiyoo hojjechuu danda'ee fi ummata san isin yoo jettan jeneraali anamma yoo diinaa waliin wal dhabe
diinaa ol akkana jedhee hima. Dubbileen ta'e tigista akka dhaggeeffadhu deebisaa kiyyarratti ani sirreeffachaa hin deema waan ta'eef. Laal hudduun dhuufnetti hin saalawanii jette Oromoon gisee maqmaqatu tokkoffaan siima. Uummata hogguu jaamu ni agartaa jirtu Oromoo komantii uummata namni miidiyaa gubbaa hin jirre lafa jira efeette namni lafa jiru namni isaa wajjin murtiin nama bira dhaqee kagartee makarfoon ufatee yookaan arsii keessa yookaan baalee keessa deemee makarfoon akka dubbate hin qabu. Warra miidiyaa gubbaa jiru warruma baalagee gartee isin keessa dhalatee miidiyaa gubbaa jiru kana wajjin haasawee miidiyaa gubbatti malee warra achi jiru san hin geenye takka qabadhu kana tattanus deebisaa kan keetii bika kanatti. Laal maal jettee amma uummanni miidiyaa gubbarraa jiru kanaattu isatti viidiyoo waraabee isatti hundi cee malee inni isin taphni isaa warra miidiyaa gubbaa warra gubbaa jiru kana wajjin malee uummanni miidiyaa gubbaa hin jirre ka gabaree gabarummaa isarra jira ka naggaadee naggaadummaa isarra jira ka gartee shufeeraa shufeerummaa isarra jira ka gartee hojii mootummaarra jiru hojii mootummaarra jira sigalee waa'ee miidiyaa kanaa gartee waan isa laalchisu hin qabu warruma asirratti isa arrabsu innis arrabsu jira sigalee kana deebisaan kana gartee miidiyaa gubbaa hin jirre wanti isa laalchisu hin jiru dhaggeeffadhu dhugaan dhugaan dhoytullee ni liqimsan obboleessa kiyya. Fudhadhee bara sultaanii kiyya ilaa fitadhe waan fudhadhee bara wanti jette sirriidha. Deebisaa yoo jara miidiyaa kanaa deebise 100% fudhadha. Deebisaa ijoolleen as gubbaa teettee nama arrabsitu kutaa kamiitu yoo taate ilaa wanni nu akka waliigalaatitti wanni nu godhuu qabnu akka waliigalaatitti wanni nu godhuu qabnu eenyuyyuu sooshaal miidiyaa kanarratti kutaa kamiyyuu hin bu'u. Kanarratti ani 100% duriyyee asirraa teettee nama arrabsitu kutaa san bakka buuti jedhee anziizoo yoo nama arrabsa ani yoo ka nama arrabsu ta'e if bakka bu'ee arrabsa malee nama tokko bakka bu'ee hin arrabsu. Kanarratti walii galle garuu murtii wanni inni adda baasuu qabu anillee yoo waa jedhe wanni adda baafachuu an qabu warra miidiyaa kana gubbaa jiruuf deebise waan jedhu deebisuu qaba. Anilleen akkas diinaa olilleen atillee sultaan mataa kan akkas godhuu qabda. Kana jechuu barbaadaa diinaa ol yaada keessan dalagaa isan caqafadha. Haasaa maal jennaani namni hogguu mufatu akka nama tokko wanta tokko gizee miidiyaa irra baastee anama suuraa kiyya yookaan viidiyoo kiyya waraabee yoon kana jaalatu fedhu na haafaarsu kana jibbuuf na arrabsu na gargalchanii sigalee eefan ol baasee yaada kannachuun qabu. Namni gartee miidiyaa kana gubbaa hin jirre namni gartee miidiyaa kana gubbaa hin jirre wanti inni maqaan isaa yaamamuuf hin jiru warra asirratti nuti amma ijoolleen akka hargee haa jennu ijoolleen hargeedha warri miidiyaa kana fayyadamnu yoo nuti waan tokko jaamee nuti waan kanarratti bobbaanu ta'e hogguu nuuf nun jecha maqaan keenya dhahamtu warri nurra gurguddaadhaa nu qabatee laal isin hargee bakka buutanii abolo sigaltaan ta'ee isin hangi bakka waan kanatti yookaan immoo isaan tunu dhalee atammaan ta'e ilmoon tantee gabbaate yoo ilmoo namaa dhooyte isaattu dhee anaa miti jettee ilmaan namaa sanaa kama geessuu oolu yookaan immoo idaa dhufe san kafalu oolu ni ta'a hin ta'u. Kanaaf uummanni keessan baay'ee ta'us tuluu ta'us eefaa dubbatee waa nama arrabsee nuti maa arrabsannaa sababa nama sanii jechuun hin ta'u. Sultaanii kiyya qoy uummata baalagee tas jala jira ijoollee baalagee namni kee warri modiitara qabdan yoo nama sodaatu baatan rabbi isa dhume sodaatu namni komantii tana laalati namni hogguu waan tokko sila qalbii isaa akka deebifee komantii tana laalaa yaada uummata kanaa heddummina isaanii gisee laalte wanta hin jirre keessa seenta waan ta'eef namni baalagee ofii qabatee yookaan ajaa'ifii qabu san gartee qulqulleeffatee cufateeti maaliif akkanaan jechuu dandeettee jechuu dandaasi galee ka ofiitu osoo qabuu hin danda'in kanamaatiin tanamaa qofni mul'atte osoo laaltee amma viidiyoon dalagamaa jirtu kumaatamiin akka gandummaatiin jechuusi galee ka dalagamuu jirtu akkasiin ijoolleen hargeedha takkalleen kan murtii sappoortii gootee waan kanarratti hojjetu hin jirtu ogumsaa fa'aa jira garuu immoo gandarratti waan hin jehin akkas ka gandatti galches isaan. Commenti no is bakkaati ammallee uummata dinuu kana nama dinuu kana maqaa isaanii yaamtee jechuu hin dandeettu namni lama ol kunnaan akkuma siin jedhan uummatuma jaamaa yookaan isinuma jaamaa
Sigalee miti nuti nama kuna duraamma naaf nuti hanga bas gubbaa jiru kana gastii gubbaa jiru kana qofaa'u abalu yottee maqaa kan nu yaamu sindeessu nam 8 kanaayyuu kan isin ummanni gastii gubbaa je'amneetuma yaamamna. Sigalee isin amma nuti umman isin warri gastii gubbaa kana yookaan isin jennee yaaman nuti 8 kun jechuu maqaa keenya takka kan nu yaamuu hin dandeettu waan ta'eef kana wanni gartee warra miidiyaa irraa wanta isaa gad deebisee yookaan wanta inni hin qabne irra kaa'u jiru kana deebisaa kan jira malee ummanni qulqulluun fi sentaa na hudduun hin dhuufne waa takka hin saaloftu beektii an uf jeefu nyaan qasbirte ay qabadnaan ati yoo dhuufteef ittiin beekne wanti